السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتودا في جالتمتوني هردفتوني برسيسا ورما الحمد لله إنك كوت نجيني كي خنجال الله كبجارا بكتير تمرس ناقو إجادا وتوتن كي يا فيديو الرهن كيستي وني ديسمبر سيسو حالا سالبمتي واتساب بينما تكو تلفتني أبا هردفو بربادن تكو هردفو دن ديسن واني نما فولي فير هوندا سالبمتي بيكو دن ديسن ديسمبر سيسو إجادا وتوتن كي يا سرت وني سنجتشو بربادي جودا وان كان شري في اتفايدة ما دافسون تاني WhatsAppiin akka amanamaa hin tahin isiniif himuun barbaade jechuudha. Isin galee WhatsAppiin nama tokko xalafanii waan inni namaaf waliif ergu hunda waan guyyuurraan namaaf waliif ergu beekuun baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Kanaafuu waan guguddaa waan iccitii qabu WhatsAppii kanaan amantanii WhatsAppiidhaan waliif hin ergina jechuudha. Isin galee ammallee kan hin jechuu barbaade namni nam hordofuu barbaadanis jechuudha hordofuu ni dandeessan jechuudha garuu sharri fakka itti fayyadamtan hin barbaadnu jechuudha isin galee san isintu itti gaafatamu malee anaa miti jechuudha namni daa'imman keessan hordofuu barbaadan yookiin ammoo jaartii keessan yookiin jaarsa keessan san akka barbaadan jechuudha wanni hundi akka abbaan itti fayyadame waan ta'eef san isinumatu itti gaafatama jechuudha ani garuu akkuma asirratti isinin jedhe WhatsApp kan akka hin amanneefan waan kan isin barsiisuuf deema jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenya faarootaa tan baga nagaa dhuftan jecha barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya subscribe godhachuun dirqamadha. Yeroo subscribe gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notification sana killik itti godhaadha achi booda all fayyadamtoota kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya like share gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaa sin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti obsaan afaana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa haali WhatsAppii nama tokko xalaftanii itti hordofuu dandeessan baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Lakkoofsa nama saniitu xalafuun isin hin barbaachisu jechuudha. Imeelii maa salphumatti WhatsAppii nama tokko hordofuu dandeessan jechuudha. Waan inni namaaf waliif ergu hunda yeroo hunda hordoftanii arguu dandeessan jechuudha. Haalli isaatis akkam yoo jettan jechuudha. WhatsAppii keessatti galtanii achi booda tuqaa kana kilikni gootu. Ammallee seetingis kajoon kilikni gootu. Ammallee chaatis kajoon kilikni gootu. Ammallee asirratti jechuudha chaat baakaap kajoon kilikni gootu. Ammallee asirratti baakaap tu Google Drive kajoon kilikni gootu. Ammallee haala kanaaf filannoo isiniif fida yeroo haala kanaaf filannoo isiniif ta'e yoo barbaadan kan torbanii yoo barbaadan kan ji'a yoo barbaadan ammoo guyyuurraa waan hordofuu barbaadaniif isin dilee kajoon irra kaa'adhaati achi booda of duubanii deebitu achi booda as jalatti jechuudha Google account kajoon jiraa irratti kilikni gootu achi booda imeelii nama sanii isiniif fida yeroo imeelii nama sanii isiniif fide imeelii nama sanatti kilikni gootanii achi booda haala kanaan isiniif barbaada. Achi booda haala kanaan isiniif fida. Asirratti eeyyama kan isiniif jechuudha. Akka inni Google Drive irratti baakaap isiniif godhu jechuudha. Haaloo kilikni gootu. Amma haala kanaan Google Drive irratti waan kana guyyurraa wanni namni kun namaaf waliif ergu waan namni isaaf ergu hundi Google Drive irratti dhufa jechuudha isin galee amma wanti gochuu qabdan as keessaa ni baasan jechuudha bilbila keessan irratti Google Drive ni buufatan jechuudha isin galee bilbila keessan irratti Google Drive ni buufatan jechuudha Google Drive buufachuu barbaadan bilbila keessan irraa hundi jira ta'a yoo hin jiraanne Play Store keessa galtanii jechuudha asirratti jechuudha Google Drive jettanii barreessanii inni kinoota kana jechuudha isa gadi buufataniiti imeelii abbaa hordofuu barbaadanii san asirratti guutuu jechuudha isin galee yeroo asirratti guutan jechuudha xawwaaliidha wanni namni suni WhatsAppiidhaan namaaf waliif ergu wanni namni isaaf ergu hundi isin bira ga'a jechuudha Google Drive kana salphumatti hordofuu dandeessan jechuudha isin galee egaa daawwattootaan kiyya akkuma asirratti isin jedhe waan kanaanii sharriif itti fayyadama jedhee isin barsiistu jiru jechuudha. Wanneen jechuu barbaade namni osuma lakkoofsa keessan hin xalafinuu jechuudha salphumatti imeelima keessaniin hiccitii keessan waan isin namaaf waliif ergitan
arguu danda'a jechuudha. Kanaafuu waan guguddaa waan iccitii guddaa qabu waatsaappii amantanii waatsaappiidhaan waliif hin erginaa jechuun barbaada jechuudha isin galee. Namni hundinuu yaa'anii ani isinan barsiise malee akkaataa itti fayyadama isaadhaa sana isin barsiise jechuudha isin galee. Amma namni sharriif itti fayyadame abbuma santuun itti gaafatama malee anaa miti jechuudha. Isin yoo barbaadan jaarsa keessan hordofuu dandeessanii yoo feetan jaarsa keessan hordofuu dandeessanii yoo barbaadan ilmaan keessan hordofuu dandeessan jechuudha haala kanaan. Salphumatti wanni namni sun namaaf waliif ergu hundi isin bira ga'uu danda'a jechuudha. Abbaa barbaadan hordofuu dandeessan. Garuu namni sharriif itti fayyadame abbuma santu itti gaafatama. Ani akka irraa itti of eeddan akka waatsaappii hin amanneef isin barsiise jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isin galee jeetan abdii qabaa. Barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwata. Barumsa birooti nagooti deebinutti viidiyoo keenya namni baay'een arga karraa fayyadamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dura kanaadha waan hordoftaniif galatooma.